Zeta. Ikam. Asuma di dia semua tim. Negara mungkin. Ikam. Negara. Mana nih mau bahaya seberapa ture? Mana ture? Julen segentar apa bahaya kau paling juru. Julen itu tak boleh. Mas. Rica kah? Mana itu saya? Mana itu mau lagi? Kopi ini rica akka ajaib itu kopi amara. Ini kuku tuh sana wal kiri sini. Wali wajin deh murah bicara. Ani semua wajinin deh mana deh kan segala curah bicara soal. Laki anillee aku waan natti fakkaatu deemuun koo shakkiidha. Gaafa jettu? Maatiinis mana waan naaf fayyaman natti fakkaatu. Amman akkamiin godhara hiriyoota koo biraan hafamoo garuu waama ta'e iddoo waan siistemaatikii. Laki ankoo maatiin koo naaf hin eeyyamani kun waan beekamaadha anoon deemu. Namatti hin tolu. Egaa mi'a ta'u anillee silaa kana sitti muudhaaf jechaadha kan inni si barbaade erga itti haa ta'u qaba. Tolee natti hin gaddi. Maatiin waan naaf fayyamuu didaniif malee si faana dhaquu jibbee kan natti tolu dhiisee miti. Rakkoon qaba. Tolee natti hin gaddi. Rakkoon qaba. Ati ijoollee maa wajjin deemnee maa bashannanaa deetan malee erga siin tole siin jedhan ta'eeti. Natti hin gaddi. Tole. Hello. Kuno amma kuno bira deeme niyyuu. Kuno saaman siifadhe ittime waan hundumaa amma na bira deeme ni. Amma maatii qofa yamsiifachuu qofan naafe galgala sana deemnee achi bullaa irreecha choolla beekaa wajjin. Anillee baay'een si yaadee jira. Amma maatii qofa yamsiisuudha malee isa amma kun amma na biraa deemne isatti mee waan hunda xumureera. Ijaarreessa achi bullee achi oolla wajjin. Ammaa firummaan keenya nagaa wajjin sadarkaa sanarra hin geenye. Garuu akkan isa diddeessu wajjin deemaa jiru namni biraa akka hin nageenye gama biraadhaan akka hin nageenye inni. Amma sadi deeranni na biraa deemeera amma. Nama kan biraarraa akka hin nageenye akka isa diddeessu faana deemaa jiru. Amma manatti galaan jira. Maatii ayyamsiifadhe wajjin deemna. Tolee haa ta'u. Hello, Boni. Akkami nagaadha? Jirtaat? Nagaa kiyyaanuu nagaa ture. Akkami qophiin irreechaa? Sanitti tolee qophooftanii? Maali hiriyyaan nagaa ammoo seenaanii nagaa duukaan deemuuttee qophii hiriyoota ishee biraa duukaa qopheessiteetti nutti fakkaata? Ayyeen. Atu keessa jirtaa lakkasii waliin deemuuf malee? Akkamitti hiriyaa ishee istee nagaatiin istee akkamitti kophaa deemti? Isii waliinis akkamitti deemti? Galgalicha moo qophii addaatu jira? Qophii akkamii? Okay. Namoonni walirraa fagaatanii waggaa turan gaaficha gaafa wal arganii waan garaa isaanii haasa'u qabatu hojjetu. Qophiin akkasii jira irreecha irratti. Anoon barree garuu yaa'u hin barree ani garuu deemee sin beeku qophicha irratti si xiqqoo infoon qabu. Garuu galgalicha qophiin akkasii jira kana waan garaa isaanii waan yaadan waan hunda hojjetu mari'atu taphatu taanaan xiqqoo isheen ulfaata. Eeyyeen kabaja aadaa sanaaf qabanis xiqqoo gadi buusu ta'anatti fakkaata. Odummaa akkan irreecha deemu jedhu dhageesse jedhan eessaammoo dhageesse? Irreecha isatti deemtu bichaa seeteree? Ati horiyaas jijjiirtee irreecha deemuu jalqabdee jedhan. Oduu kana hundeessaa dhageesseef? Dari bara teknooloojii waan ta'eef lafa nuti dhageenyu baay'ee nama rakkiseedha yaadu.
maalumaafuu garuu maaliif irreecha hiriyaa jijjiiranii deemuun barbaachise? Ani waan biraaf miti isa yaadeera achumatti wal argine wajjin haasofna dheen malee. Utuma haasaan baay'een jiraate iyyuu nagaa fuutee deemuu qabda turte. Lammaffaa immoo haasaan baay'eenis jira natti fakkaatu. Irreechi aadaa sabichaa isa guddaadha. Waan achitti haasoftanis waan achitti gootanis tokko yoo qabda. Ani irreecha nagaa faana deemuu barbaanne. Ani booni faana achitti deemee isa waliin bashannanuuf hin ture. Amma manas galee maatii ayyamsiifachuuf mana galee maatiin tolee naaf jechuu didanii. Nagaanis waan hin taaneef natti qabamu isaarraa akka walitti na araarsituuf isa barbaade. Kunillee salphaadha. Nagaa inuma si araarfata. Garuu maaltu jira sitti fakkaate seena. Irreecha gaafa deeman ayyaanicha kabajanii safuu ayyaanichi barbaaduu fi kabaja ayyaanichi barbaadu kennaniifitu deemama malee namni waan wal yaadeef namni waan achitti wal argee waan garaasaa waan lapheesaa keessa jiru hojjetee raawwatatu hin taane kabaja ayyaanichaaf ta'amuuf warra achi bulanis kana yaadanii achi buluu qabu warra akka keetis. Kanaafiyyuu maatiin keessa baga si didan jedhee yaadicha isa kanarratti. Anillee irreecha dhaqeen beeku information isaas hin qabu. Garuu yeroo odeeffadhu irreechi yeroo deemamu wantoota tokko tokko hojjechuu waan garaa keessaa hojjechuutu hin taane waan namni yaada hojjechuutu hin taane waan ayyaanichaaf barbaachisuu fi safuu aadaa kanaaf barbaachisu bichaatu ta'a. Boriifuu tole. Tole amma dafii bilbilii fi baay'ee natti qabame waan jiruuf akka walitti nu aarsitu. Amma bilbilii. Hello. Naga akkam? Naguma? Si barbaadeen ture yeroo tokko. Naannoo maduu wal arguu sanatti wal argine tole. Tole. Dhofne. Miidiyeem nama. Tole siin jedhee? Naannoo sana jira waan ta'eef. Adeemu. Adeemu. Nagaa. Dirta. Akkam? Naguma? Dubbisiin? Seenoo. Hai. Gamati. Dirta. Walumaan akkam? Walumaan bareedduu. Yeroo baay'ee gaseenaa naannoo kanatti boqonnamti. Naannoo kanatti wal arginaa yaada wal jijjiiranaa somna. Maaliif ansi barbaade sitti fakkaate? Seenuutu xiqqoo yaada wayiitu kanaan dura kaasitutti natti fakkaata waa'ee irreechaa. Maani riyaa harte turteetis. Kanaaf yaada kana fiksi boonaa anas xiqqoo ishee ofitti aareera yaadicha yaadu gootti. Irreecha deemuu kan qabamu hiriyyaa makosa jalqaba wajjin irreecha deemee akka safuu fi aadaa ayyaanichaatti kabajee galuu qaba guyyaatiin deemee. Galgala dhaqee achi bulee girri kaasee hiriyoota koo dabaladhee waan garaa koo dubbachaa waan garaa koo hojjechuun narraan eegamu ture. Siin jette. Wanti kun sirriimatti galee fi akkas jette moo jalqaba maaf yaadde waan akkasii? Jalqaba silumaa jalqaba iyyuu gaa waan akkasii maaf yaadde? Normaalii hiriyoota biraa wajjinidha kan isheen hiriyoota isheen dhufte. Ani hiriyaa ishee miti. Yaa ati hiriyaa isheeti garuu maa'inni amma maal godhas? hiriyoota biraa qabdi natti fakkaata. Ijoollee shamarranii fi ijoollee dhiiraa isaan waliin deemuu barbaaddi. Isaan immoo beekaa hunda isaa beekaa dhiisa keessan galmeetu waan kisin gashin. Amma balleesseera waan ta'eef dhiifama walii godhaati. Adeemsa keessan adeemsa hiriyyummaa keessan akka itti fuftaniifidha kanan ishee fidee dhufe. Wanta kanatti isheen sirriimatti amantee. Itti amanteetti ittis walii galleerra waan gorsamuu qabu ishee gorseera. Kana booda irreecha yeroo deemuu barbaaddu si mari'attee yaada kee egaa si wajjin akka waliin deemtanidha kan nuti walii gallee. Mooraa naanna beekta irreecha deemeen beeku information irreechaas baay'een qabu kana keessaa haasawuu xiqqoo garuu yeroo dhaga'u irreechaaf kabaja barbaachisu kennitee fi namoonni achillee akka ni bulan kabaja irreecha sana ayyaanichaaf barbaachisu akka godhan nan dhaggeeffadha nan dhagaas hiriyoota biraarra. Kanaaf isinis akkuma kanatti yoo itti fuftan gaarii natti fakkaata. Xumurra. Araaramtaniittu hiriyyummaan keessanitti fufa. Gadaan immoo gabbina irreecha immoo itti fufa. Deema tole. Galatoom. Nagaan turaaga.
Mana hiriyoota koo biraan hafa. Maan hiriyaa aarte turteeris. Maan hiriyaa kutuu fi beekame.